kana namootiin azala deemtanii ilmoota illee fudhuu biyya galii maalii jedhii warri jettan rakkoon qabu abbaan waan facaase murataa waan feetan jedha baraa furguugee gad jedhanii darbanii harri harraa boru boruudha ani deebiillee isiniin deebisu ana ammoo tuuka gargaarsa ramadaana booda maalii jedhan waan gargaarsi kana barbaachisu amma sila siifu torma abdi tora jalab wani jal the use of siifu ko sinimna diyo kan wala torrewi maal jette tor siifu fitu waame siifu munu abbaa ilmaanillee xabaqaa godhee fi mana hidhaa keessaa baasuun rakkachaa jira malee ani kaburiitii ittiin bashannanuudhaaf miti amma na barbaachisa malee. Abshir Siifu abshir. Okay, akkas taanaan gaazexaan namni nama gargaaru biyya maramaa akkasii jira jaalibsaa maa wal mari'annee amma nuti amma wal mari'annee seenaa maan galmeessine. Salaa dhiiroo wata ta'e qarshii miliyoona 4 guurutti turre qarshii amma xiqqoo na dhiisiiti. Godhuu qabnu ramadaanaa fi kanaa miti kingi amat micoon kun rakkattee jirti yaada ilmaaniiti. Wanni kunis waraqaan dhufte tunis amma dhufteef waan taateefi Oromoo waan hiikkattee gargaaruu qabdi. Aboo biyya keessaan biyya alaatiin bakka jirtu biyya arabaata jirtuun tan Awurooppaa jirtu guutuun siituu gargaaruu qabdi. Miciyoo tana bira dhaabbatuu qaban. Beellama osoo hin taane ammumatti gartee gargaarsisii kun itti fufuu qabaan jaamalee ani beellamuufiin hin barbaachisu. Isiin amma hatattama kanatti muddamtee jirti sii galee rakkattee jirti. Sila atattama ta'uu baatte uuma gabbaatu jaalibsaa kan goonu ilaa kan goonu gaafa guyyaa 20 takkaa qabanaaf dhageeffadhu gaafa guyyaa 20 takkaa qabanaaf wanni kana jedhan maalni hundinuu ma fakkeenyaaf amma dhuma soomanaati inni kun fatarii gubaasuu barbaada waan hedduu godhuu barbaada waan ta'eef harmarratti guyyaa 20 takkaa mana nu lola nu qabaati fe'immasoota mataa caqacaqnu obboleessoo maallaqaa gatteenye guura turre jaalibsaatiin biyyatti dhayyaadha qarshii nama kalee dhukkubsate jechuudha. Dirqama funyaanii walirra keenya ani himee biin jira yoo akka ijoollee ganda saniititti ilmaan gara abbaa abbaati yoo ijoolleen sunillee sila wakkillee isaan turaate erga diddanii ani akka ijoollee keenya wajjii wallootitti si gargaaradanii jala sararratti himeetiin ture jechuudha. Ilaali namni tokko barfee fakkeenya amma laali abdii muratta barra eenyu jaalibsa namni gaafa abdii murate waan hin goone hin qabu fakkeenyaaf mucaan tun immoo yeroo baay'ee bu'aa jirti. Boote si dada bolesso namni akka waan ishin qaranii keessa jirtu itti fayyadamaa jira jechuudha. Boleessoon feemesummaan hanqilee naa isheentuuti. Feemesummaan kana nama dhaadatanis mukaa isheentu. Tokko nama gargaaruuf nama ta'uu qofti gaadha. Dhugaa walitti himna yoo ta'e viidiyoo hundi keenya dalannee guddoo miti bar qarshii miliyoona takka waliin guurree gahaadha bar. Mee guddaa waliisi. Qarshii maa 20 birma Itoophiyaatu 100 barbaanna bar guddoo miti. Qarshii Itoophiyaa dhibba takka barbaannaa jechuudha. Qarshii kudhan asii jechuudha. Isinii galee kanaaf akkasii guyyaan gaafa guyyaa 20 takka qabnee fi ilaallee takkii mana ishee irratti ta'us takkii immoo manuma jaalibsaa kanatti ta'us guyyaa san qabnee viidiyoo illee dalagaa takka viidiyoo dalageen beeku hin gargaarra. Dhumate sanii achi immoo wanti bu'aa wanta hin jirtu mucaan tokko dhugaa dubbachuudhaaf. Yoo nama kadhachuu bira dabarree jira obboleessoo. Ma feemasa funyaan tuutaa oolaa dhiira obboleessa feemasa wargarii warra nama rabsa feemasa ta'e warra hudduu namaadha miidiyaa olii ofeen beekamtee argate fa'aa keenyan kadhan obboleessa hawaasa bal'aa nu kabaju qabna hawaasa bal'aa irra dhalanni qabna uummata nu jaalatu illee akkuma haatama qabna dhiira dhugaa dubbachuudhaaf kanumaan jaangama jala sararee jechuudha dhugaa litimna hundi keessa namni 130 kun dhugumatti hin gargaarra tanan akka wantiin kan isheeti ciqicciqii kan hin qabne hawaan hin godhe jedhallee numa godha dhugaa sentimaan. Dhumate jala sarreetti nuti machuun waata mana madaamii keessa jirtan immoo ni beektan likkii ilmoodha qarshii dhibba takka riyaa sanirra barbaanna bas achi booda jaalibsaa kaman gama nutiin kun amma miidiyaa kanarraa nama xiqqaa miti Oromoon nama xiqqaa miti miidiyaa kanarratti yoo akkam qarshii kudhan waliin buune waan isin jedhu kana godhuu dandeenya rabbiif jennee haa gargaarru amma namni gartee isinii Oromoon kunii nama beekamtii qabu malees gargaaruu dhiise waan ajaa'ibaa. Nama beekamtii qabu birattis malee gargaaruu dhiise. Yaa Oromoo kan beekamtii qabu isin boonaa jira. Guyyaa isin rakkattan isin quban qabu. Namni hanga fedhe gartee yoo isin jaalate hanga fedhe yoo isin gartee jaalala isinii qabaate guyyaa isin rakkattan garuu isin irraa deessa. Guyyaa ifi rakkate garuu dhufee yaa Oromoo jedha. Kanaafi hundi keenya tuffii wal tuffachuu dhiifne
Michiyyoo kana tattamatti waraqaa dhufteef kana dabarsuu dhiifne waraqaa kana yoo akkam xiqqaatte waggaa meeqa jala turanii waggaa meeqa waggaa 10 waggaa 8 waggaa 7 12 13 turaniiti waraqaan tun har'a dhufteef akka teettuu ta'ee Oromummaa waraqaa tanallee biteef ispoonsara Oromummaa ta'eef maallaqa ispoonsara kanaan itti baafatan Oromummaatuutu gargaare fi qabaataniiti miti. Wooma isin kalee dalaydan kana bilaash ta'e akka lafatti nafne arraan tana bu'aa buusisuudhaaf isaanis achi ba'anii akka isin galatoonfatanii abbaa manaa kiyya hidhaa keessaa naa baasaadhaa jechaa jirti. Hanga abbaan manaa jabaa ni beektan. Abbaa ilmaan afuriiti. Isiin illee haadha ilmaan afuriiti. Ilmaan kanaa wajji kara deemtu wallaalte. Biyya yoo galtees biyya waan buufattu hin qabdu bu'aan hin jiru. Duruu gaafa mataa isaanii tokkichaa'uu biyyaa jireenyi qaalooyinaan biyyarraa ba'an har'a gaafa ilmaan qaban gaafa ilmaan afur qaban maatii xixiqqoo tana qaban garri deeman hin jirtu Oromoo kanaaf haa gargaarru callifnee ijaan laaluu miti. Hundi feemasaatu calliftanii laalina tokko tokkoon isin beeyina hanga maqaa keessan isin yaamnuun eegina filiis walitti dabalamaadha. Michiyyoo kanaaf gabbaa sagalee ta'a gargaarsa guddaa tokko itti qabaa fi gargaara. Zim jettaniin dhiisinaa isiniin argu jira feemasni kun azzala jirtan hundi keessanuu isin argaan jira azzala jirtani. Isin harkiseen jira amma waan ofii haadha faatee harkiseen ol galuu didde. Nama biraallee azzala jira maqaa yoo dha'u yoo maqaan hadha jette azzala jira siin harkan. Ni beeytan TikTok fayyadamaa jirtan namni kun nama harkaan nu harkaa gisee azzala dhufne nu harkaa ni beeytan tolchitanii beeytan. Isin harkaa jirra Oromoo please akkana wal tuffachuu kana adiifnu. Rakkina waliin laaluu kana adiifnu. Yoo arra haati shaneetun siifuun tun gabbaatee osoo hin gargaarsifamne lafa kanatti haaftu taate wallahi gargaarsii kanarra waan dubbannu qabnu ba'ada gargaarsii garuu waan dubbannu jira dhageeffadha. Gargaaramtee yoo galte galte garuu gargaaramuu baattee lafa yoo hafte waan jennu jira waan dubbannu jira dhageeffadha wallahi billahi ammaan isinii hima gaafa san nam tokko akkan dubbanne sanii galee isillee maqaa kiyyaan naman tuqinaa kan jenne amma kabajaan jaalalaan wal gaafanne akka miidiyaa qabdaniin miidiyaa nama isin laaluu qabdaniin lakkoofsi keessan oolteen michiyoo kanaaf sagalee taane mana keessan irratti illee afeeraa rakkoosii gaafadhaa qaamaan illee walli bira dhaquu dandeessan bira dhaqaa abbaa mana isiisan illee mana hidhan laaluu warri dandeessan dhaqaa laala rakkoosaa irraa bara calliftanii akkanatti wal tuffattanii wal bira hin deemina. Warri kaayiroo kun ofii wal tuffata walirraan dhaga'u halaala ammoo fuudhee fiigaan waan ajaa'ibaan beekoni. Halaala yoo qaamni qullaan dhufe ramadaanaa fi jinni hin jiru qabee fiigaan. Yoo namni tokko wallole jaarsaa jaartii wallolte qabee fiigaan. Yoo jaarsaa jaartiin mana keessatti taaptaaf wal gootee jaartiin dadhabdee gabbaatee himatte fuudhee fiigaan. Rakkina kaayiroo keessaa garuu callisee walin laala. Kanaaf tokko wal beeyna callifnee walin laaluu miti haa wal gargaarru wal biraa dhaabbannu. Oromoo koppiliinki godhaa isinillee warra jira jirtanii warra gubbaa jirtan yaada qabdan dubbadhaa. Tifufaadha. Kiingi yaadoo qabaate dubbadhotillee gargaarsasii ammumatti itti qabnee fi agarruufis dhabnuufis galla malee gargaarsisii hin dabarsinu ammuma itti qabnee fi haa dhabnu malee. Obsee dubbadhu xiyyiitii dubbadhu. Dubbadhaa obsee dubbadhu xiyyiitii. Yes, dhugaadhaan illee warra mana madaam keessa jiru waan qabnu godhatti buneetii gargaarree asirraa akka isheen galtu goona inshaallah. Yaada bareedaa jirtanii haasaa waan biraatiif urma fiiganii leencaa namaaf darbanii fayyaa qabu waan danda'u qullaa jiru urma gargaarta Oromoon nama kana yoo gargaaru baatan as boodawanii hundi eenyu hin jiru gargaarsummaan ollaadha kanaatu akka dhaabbatu yoomiyyoo ta'e gargaarree as keessaa baasuu baanne. Namni hundi keessanuu warroon as jala jirtanis koppiliin kitaaba godhaa fi wanti jiru kan guutuu rakkoo mucayyoo tanaa yeroo hunda teetteetiin warroonni arrabsitanis dhiisa rajaa nuti nu siin qabdi deebistee jechuudha. Isiin tunis rakkatteeti malee ijoollee tana qabattee isin fuuldura teetti malee osoo qo'ummaa isii takka taate eenyumtoof hin dadhabu. Ilmaan afurii kana qabattee isin duratti baate. Osoo abbaan manaa isii irraa hidhamu baate uummata akka rakkoon qabu. Abbaa manaa kiyya naa baasaa jettee bu'aa jirti. Abbaa manaa isii kana haa baafnu ta'e. Yoo isin rakkattee addatti baate yookaan abbaan manaa isii sun waa tokko ta'e nundi keenya warra amma callitti guutuun keessanuu innaa lillaa jechuun gosan oolu. Osoo ilmi namaa waa tokko ta'e osoo namni asitti bu'u jechuudha. Osoo namni waa tokko hin taane deemtanii nama fayyaa qabuufiyyuu waa godhaa jirtan. Hundi keenya iyyuu wal beekne tokko keessanii wal beekne. Garuu arra micayyoon tun warra rakkatteetiin
kaayiroo keessa teessee osoo bo'aa jirtu isin hundi keessanuu feemas warra jettan quba qabdan wanni kaayiroo keessatti isitti callistaniitiin kan fayyaa qabuuf sagalee ta'aa jirtan isii rakkattee haadhaan ilmaan shanii waliin manarraa ari'amtee har'a handaarratti ijoollee afran tana keessaa yoo baate maal akka taatu maal akka waliin ilaallutu jira. Kanaaf obboleettii teenya tana gargaarree abbaa manaa isii sanii baasnee waraqaan dhufee durallee gargaarree jirra. Waraqaan isii kun jalaa hin badin waraqaa isii kana mootu akka jalaa hin banne ilmaan isii kana haa guddifattu gara wayyaa qabutti deemtetti ni biyya gaariitti. Kanaaf walitti hin callifne Oromoo. Har'a micayyoon tun osoo saba biraa bira dhayxee sagalee taate wallaahi daran gargaaramti. Garuu mootu saba kiyyarraa hin deemu saba kiyyarraa hin fagaadhu jettee isinitti siqaa jirti. Osoo saba biraa bira dhayxee akkana ta'e gargaara jettu yeroo tokkoon gargaara. Sagalee taate kanaaf sagalee isinitti dheeratu karaa wal gargaaru gargaara. Mutin gora to dikira timal mutin gora to gora to jarare gato Allah tu bado ye ayah tu bad wan jar jar tu san bado me Oke, tu bado tilma. Jamat tinjuru bagus. Qosa tijara namni kun waan qosa taphachaa jiru. Busi jaal. Oke, ayah tu bado ye kau gubbaa jiru kajawar fira kamu kun obser mau obser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka jauh. Masih naslim fahana makata sa gasti sani road sen ordoftoota baay'ee qabanii guyyumata akka wali guuranii fi gaggeessanii milyoota namaaliif lafa laalaniin gaafeetiyyaa garuu ammaas fakkeenyaaf gargaarsi nuti nama dhibboo ati qishoon goonu kun isii tana waa godhu natti hin fakkaatu beebi asliin fakkiin silaa walitti dhufanii gargaaranii natti tola. Nulleen achirratti hirmaannee waan qabnu bira dhaabbannaa yaada jiru. Yes, mommy, don't do it. Just go, doctor. Oke, obser mal gitu. Tidak boleh tuh ada. Asli fi makin anci bira jirtu bar. For a baby. Ago male qaisi branden dani sa ba sa sa. Nah, this is not Me, Inshallah. It's not for clean off it. gargaaru yoo barbaadda mee koppiliin kitana koma godha takka koma lama godha nagalchisa namnummaan kun ni gargaaraa bira jirraa yoo jettan sagalummaan siitun akka dhagaamtuu fi mee bakka takka koppiliin godha sini galee warrummaan ammas jala jiru dhibbaanii jiru kunummaanu Malee waan nu gargaarsu. badii qabaatanii taaptaapi koppiliin godha mee koppiliin kitana yeroo takka godha koma takka hangaa koppiliin kitana maal jettee obsa Oromoon bar Islaama bakka hudduu taate nama kuma meeqaas taati bakka gargaarsa namni hin fedhu haa hundaafuu ammas yoo asumattuu kan haa gargaaramtanuu jettanii dubbatan warra jiru amma dandeessaa dooraadhaan dhibbaan dooraadha 50 riyaalaa hanga sanga siiniif qabaati gaara mul'ata kiingaama dhoobsee xayyii baana walitti darbaatii hanga dandeessanii yoomuu amma bishaan sanillee hin taatu bitattu godhaaf bakka namni biraa kan isinitti argatanii jirtu namni yoo ittiin goone kan dhufee godhu hin jiru waan sanitti illee yoo fayyadamtan xiqqoo namni yoo ittiin goone kan dhufee godhu hin jiru waan sanitti amma laali oromoo teenya waan jechaa jiru laali mitiyoo tana gargaarsa gartee maqaadha gargaarsi gargaaruu deemnu gargaarsa maqaa osoo hin taane gargaarsa argastii sanarratti sarraas kudhan guurree fi boruu argastii sanarra waa guurree maqaatti fuunee gargaaramte jaanii namni kiyya irratti gargalee ututi gargaarsa maqaa osoo hin taane gargaarsa qalbiin fayyaa qabdu itti qabnee fi ta oromoon kutaa 11 irratti hirmaattee gargaartu itti qabnee fi namu irratti hirmaatee guyyaa gargaarsisiisan irratti dhalaawee akka gargaaran godhuufi guyyaa san irratti namni hin argamne yoo guyyaa san booda mucaan kun abbaan mana sii kunis jala kaduu taate takka isummaa nu duutu taate rabbi